Haalli kenniinsa qormaatichaa kanneen kanaan duraarraa adda ta'uu himan. Dabalataan qormaatichi hanna tokko malee xumuramuu fi bu'aan gallakkifames barattoota hatanii fi sirnaan qoraman kan adda baase ta'uu dubbatan. Barattoota qormaaticha fudhatan keessaa naannoo Amaaraa mana barumsa bultii addaa Daseerraa barataa Mikiyaas Adaanaa jedhamutu qabxii 666 galmeesse. Barataan kun firii qormaatichaa ilaalchisuun kana dubbateera. እንዳልኩሽ የምንማረው ያው አዳሪ ትምህርት ቤት ነው እና እንደ ኮሚዩኒቲ ስለሆነ ሁላችንም ተጋግዘን ስለነበር mana barnootaa bultii addaa keessatti baranna. Barattoota kaan faana wal gargaarra turre. Achuma keessa waan bulluuf barnoota ganamaaf galgala sanbatallee ni baranna ture. Abbaan koo barsiisaadha. Isa bira waan hin jiruuf barnootaaf ilaalcha gaariin qaba. Kutaa gadaanarraa kaasee cimeen hojjetaa ture. Kutaa jaarraa kaasee immoo dhimmoota astiroonomiin wal qabatan hordofuun jaaladha. Carraa iskoolaarshippii yookiin carraa barnootaa yoon argadhe astiroonomara ta'ee dhaabbata hawaa Ameerikaa naasaa keessatti of arguun barbaada. Naannoo Oromiyaatti mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti qabxii olaanaa 652 kan galmeessise immoo barataa Roobeeraa Asmaraatiin. Barnoota herreegaa 100 kan galmeesse Roobeeraan eessa ga'uu akka barbaadu gaafanneerra. Qabxiin ani galmeesse qorumsa seensa yuunivarsiitii 700 keessaa 652dha. Baga gammadde qabxii olaanaadha kuni. Baga walumaan gammadde. Ayyeeyyee. Mee qophii akkamii taasisaa turtee waan yaadde argatteetta? Amma yaade argadheera jedheen yaadanii qophii nuti taasisaa turre immoo barumsa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa keessatti turettan barachaa ture. Achi keessatti egaa qophii kutaa 9 kaasnee qophii garaagaraatiin of qopheessaa turre. Manni barumsaas deeggarsa garaagaraa nu godhee qormaata kanaaf akka qophoofnu gargaarsa nu gochaa ture. Akkasumas immoo barsiisonni keenya gaaffilee shaakalaa garaagaraa nu kennuudhaan qormaata intiraansii kana foormaatis akka sirriitti hubannu gargaarsa garaagaraa nu gochaa turanii. Dabalataan immoo nutis amma dandeettii keenya dhamaatii keenyaan sirriitti dubbisnee waan baranne sana waan nutti himame seeraan qabachuudhaaf hojjechaa turre akkasumas. Ishoo baga milkooftee maal sin jedhan maatiin kee barsiisonni kee? Baay'ee gammadaniiru baga gammaddan jedhan. Eessa ga'uu feeta kana booda maal barachuu feetaa? Gara fuulduraatti hawwiin koo sooftiweer injiinaringii baradhe sooftiweer injiinarii cimaa ta'uun barbaada. Nama biyya isaatiif uummata isa barsiiseef bu'aa tokko buusu ta'uun barbaada. Daayirektarri Waldaa Misooma Oromiyaa obbo Dajaneetichaa barattoota mana barnootaa bultii addaa keessaa harki 93 qabxii 600 ol deebisuu himan. Manni barnootaa isaanii barattoota addunyaa irratti dorgoman barsiisuu irratti hojjechaa jiraachuus dubbatan. Bara kana ijoollee 76 kan qormaata fudhatanii isaan kana keessaa parsantii 93 ol ta'u qabxii daran olaanaa fiduudhaan seensa yuunivarsiitii seenan argataniiru jechuudha. Barattoonni 600 ol fidan naannoo barattoota 21 ijoollee 76 keessaa. Tole. Barattoonni baay'een isaanii immoo mana 598, 99, 96, 85 ol barattoonni baay'een jiran iddoo kana keessa kan jiranii mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessaa qabxiin olaanaan bara kanaatti 652. Barataa Roobeeraa jedhama. 650 ni qabnaa. Ijoolleen kun walumatti aananii kanaan fidanii. Waldaa misooma Oromiyaa manneen barnootaa damee 2 qaba. Dameen tokko damee Busooftuuti. Dameen tokko immoo damee Adaamaati. Damee Adaamaatti haayiskuuliin kutaa 11-12 kan barsiisu. Ijoolleen shamarran naannoo 6 ta'an 600 ol fidanii jiru. Qabxiin ijoolleen keenya fidan qabxiin boonsedha. Ijoollee keenyattis boonneerra. Qabxiin nufi kunis immoo baay'ee gammachiisaa fi baay'ee nutti gammanne ta'uu isaa barbaadeessa. Manni barnootaa kun barattoonni akka isaan qabxii olaanaa galmeessan gargaaruu irratti maal hojjeta? Egaan waldaan misooma Oromiyaa barattoota kana immoo mana barumsaa bultii addaa kana immoo Oromiyaa hunda keessaa dorgomsiisee waggaa waggaadhaan ijoollee fudhatee kan barsiisu yommuu ta'u, mana barumsaa kana keessatti ijoolleen asitti baratan ijoollee dandeettii addaa qaban qofatu asitti barataa jira. Ijoollee ciccimoo qormaata isaanii darban. Ijoollee kana erga fudhannee booda kutaa 9 irraa kaasee amma kutaa 12tti nyaata isaanii, uffata isaanii, fayyaala isaanii, yuunifoormii waa hunda isaa waan maatiin tokko ijoollee isaatiif godhu hunda godhee
yeroo ammaa kana ijoollee manneen barnootaa lamaan irratti gara ijoollee 776 ol barsiisaa jira. Waldaan kun jechaadha. Dhaloota boru biyya kana baatee deemu lammii dorgomaa ta'e addunyaa kana irratti internationally competent ta'an nuti uumuu barbaadu, lammii guutuu ta'e nuti uumuu barbaadu. Kanaaf sa'aatii ijoolleen keenya sa'aatii 24 mana barumsaa kana keessa jiran barsiisota cimaa meeshaa barnootaa ijoollee kana